buufata industirii aviyeeshinii Dajanitti humnoonni waraanaa ogummaan hojjechaa turan hojii idilee isaanii mufannaadhaan dhiisanii ba'aa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Indastiriin Aviyeeshinii Dajan yookiis Daabii dhaabbata xiyyaarota lolaa Empaayeratti miliitarii Aviyeeshin namoota ogummaa garaagaraa qaban siivilii fi humna waraanaa fayyadamuun xiyyaarota lolaa suphuun beekama. Haa ta'u malee humnoonni waraanaa ogummaa isaaniin yeroo dheeraaf tajaajilaa turan sababa rakkoo bulchiinsa humna waraanaatiin hojii idilee isaanii gadhiisuu maddeen itti dhiyoo jiran har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Humnoonni waraanaa kunneen hedduun isaanii kolleejjii injiinara waraanaa ogummaa meekaanikaalii fi elektirikaaliidhaan xiyyaarota lolaa helikooftera boombirii M8 MiG-23 fi diroonii suphuu akkasumas dirqama waraanaa hooggantoonni murna bilisiginnaa uummata nagaa reebuu fi ajjeesuu itti kennan biroo baachaa kan turan yoo ta'u sababa hooggansa waraanaa indastirichaa qoqqoodinsa immallee nu keessatti raawwateef hojicha gadhiisuun nu dirqisiise jechuun qaamni maqaan isaa akka ka'u hin feene rakkoowwan walxaxaa indastiricha keessatti gaggeeffamaa jiru har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomseera. Dhaabbaticha keessatti ilaalcha waraanni PP ta'e tokko hin qabneen qoqqoodinsa humnoota waraanaa gidduutti uumuun carraawwan guddinaa argachuu qaban irraa ugguramuun yeroo dheeraaf turu carraan barnoota biyyoota alaa fi keessatti hordofamu madaalliin osoo hin taane akka wal beekanitti kennamu akkasumas madaallii nu hin ilaallanne kaasuun nu gaamagamu irraa kan ka'e miidhaa qorqalbiif saaxilamuun akka nuti hojicha gallakkisnu nu taasiseera jedhan. Haalli hojii indaastirichaa kan duriirra duubatti harkifatee kan jiruu fi dinagdeedhaan laamshee hojjettoota irratti gibira humnaa olii fe'uudhaan miindaa gadi bu'aa kaffaluu fi diroonii ittiin uummata nagaa fixaa jiran biyyoota Arabaa fi Awurooppaa irra naanna'anii kadhachuun Empaayeratti keessatti ammoo diroonii bade balleessaa hojjenne jechuun doorsisa uumaa oolu. Haa ta'u malee Aviyeeshinichi wal hubannoo kan hin qabnee fi namoota garee PP qofa faarsaniin kan hoogganamuudha kan jedhan namootni kunneen guddina ajaa'ibaa yookiis miraakilii galmeessinee fi humni waraanaa nu injifatu hin jiru yeroo jedhan kanatti nuti hojjettootni ogummaa garaagaraan tajaajilaa turre hojii badii fi adeemsa murna maafiyaa kanaa dhiisnee baaneerra jedhaniiru. Hojjettoonni siivilii dhaabbatichaa hedduun lakkisanii ba'aa akka jiran yeroo darbe gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Baha Wallaggaa aanaa Sibuusireetti waraanni maafiyaan PP gudeeddaa reebichaa fi humnaan namoota mooraa waraanaatti erguu jabeessuun barame. Dabalata isaaf jaalsa baafan waaggaarii. Oromiyaan dirree jeequmsaa bakka boo'ichaa fi wawwaannaa erga taatee kan bubbulte ta'us tibbana ammoo yeroo wal fakkaataatti rakkoowwan jajjaboon uummata baadiyyaa keessa jiraatu dabalate kanneen bobaa diinaa jala jiran irratti hammaachuu odeessaaleen har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabaa jiru kan mul'isu yoo ta'u godina Baha Wallaggaa aanaa Sibuusireettis loltoota murna bilxiginnaa kanneen maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun qe'ee uummataatti bobba'aa jiraniin yakkaawwan hammaataan raawwachaa akka jiru jiraattonni dubbatu. Keessattuu gudeeddiyaawwanii fi shamarran lafaa dhufoo irratti gandoota akka burqaa xaaloo ganda damee ceekaa fi kanneen biroo irratti raawwatamaa jiruun miidhaa ulfaataan qaqqabaa kan jiru yoo ta'u qaamoleen yakkoota kana raawwatanis poolisii idilee humnoota milishaa fi raayyaa ittisa Empaayeratti ta'us jiraattonni dubbatu. Kana malees dubartoota abbaa warraa hin qabne dirqiin fuudhaa kan jiran yoo ta'u namoonni fedhii heerumaa hin qabnes ijoollee isaanii irraa gara mooraa waraanaatti galanii akka jiraatan taasifamaa akka jiranis itti dabaluun ibsaniiru. Dabalataanis dargaggoota abdii biyyaa ta'an gandoota keessa deemuun dirqiin qabanii mooraa waraanaatti geessaa kan jiran yoo ta'u namoonni mormii agarsiisanis reebicha jabaan irratti raawwachaa akka jiran ifoomsaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaayii Dugdaa keessatti murni biltsiginnaa uummata nagaa jumulaan mana hidhaatti guuraa jiru. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Loltoonni biltsiginnaa aangoo nam-tokkee tiksuuf jecha hawaasa nagaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti raarsaa oolan fulbaana 18/2025 aanaa Zuwaayii Dugdaa ganda burqaa lammaffoo jedhamu keessatti uummata badii tokko hin qabne jumlaa walitti guuruun mana hidhaatti raarsaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota hidhamanii raarfamaa jiran keessaa kanneen maqaan nu qaqqabeen Bashiraajii Kaa'oo, Furaa Fayyisoo, Goshoo Boonsoo fi Sheek Maammee Huseen kanneen jedhamanidha. Loltoonni kunneen yeroo magaalicha irraa gara gandaatti bobba'an hawaasa nagaa irratti qawwee dhukaasuun uummata qe'ee keessa ari'uun qabeenya isaanii saamaa turuu fi namoota itti dhufan qabanii mana hidhaatti geessuun reebaa turuu jiraattonni ifoomsaniiru. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaalleetti waraanni murna biltsiginnaa horii uummataa irratti saamicha geggeessuun dhaga'ame.
Gabaasa qindaa'eef Jaal Amansiiskaa. Sirni qabeenya uummataa irratti saamicha geggeessuuf humna waraanaa kuufachuun afaan qawween uummata goolaa jiru biltsiginnaan guyyaa guyyaatti hawaasa nagaa saamuun hiyyummaaf saaxiluu ammeessuun fulbaana 19/2025 ba'aa Shaggar aanaa Fantaallee gandoota akka Dheebettii fi Haroo Qarsaa keessatti maqaa sakattaa waboo jedhuun bobba'uun re'oota uummataa hedduu saamanii jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota re'oonni jalaa saamame keessaa kanneen maqaa arganne Boruu Roobaa, Fantaallee Wadaay, Hawwee Jiiloo, Hawwaas Boruu, Roobaa Daduu, Boruu Bulgaa Fantaallee fi kanneen biroo akka ta'an jiraattonni ibsaniiru. Murni biltsiginnaa aanaa Fantaalletti humna waraanaa guddaa bobbaasuun gandoota hedduu keessaa uummata godaansisaa fi dorsisaa jiraachuu kanaan dura gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Giiniin heera haaraa mootummaa waraanaa irraa gara bulchiinsa siiviliitti ce'uuf sagalee kennite. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Giiniin heera mootummaa haaraa hoogganaan fonqolcha mootummaa Maammadii Dumbooyaa pirezidaantii ta'uuf akka dorgoman kan eeyyamuu fi saba Afrikaa bulchiinsa waraanaa irraa gara bulchiinsa siiviliitti ceesisuu irratti riifereendamii yeroo dheeraaf eegamaa ture geggeessite. Filannoon dilbata ganama banamuun galgala irra kan cufame yoo ta'u, filattoonni ulaagaa guutan miliyoona 6.7 ta'an heera mootummaa haaraa bara pirezidaantummaa waggaa 5 irraa gara waggaa 7tti dheeressu al tokko haaromfamuu danda'u akkasumas miseensota isaa keessaa harka 3 keessaa tokko pirezidaantichi kallattiin muuduu irratti sagalee eeyyee yookaan lakkii akka kennan ta'eera. Magaalaa guddoo biyyattii Koonaakirii keessatti jimaataa fi sanbata duulli siyaasaa itti dhorkame keessatti namoonni dilbata ganama buufata filannootti walitti qabamanii sagalee isaanii kennaniiru. Koonaakirii irraa gabaasa kan kenne gaazixeessaan Aljeziiraa Ahmed Idris akka jedhetti mootummaan filannoo kanaaf nageenya kennuudhaaf hojjettoonni nageenyaa 40,000 ol bobbaafamaniiru jechuun qondaaltonni nageenyaa dubbachuu ibse. Riifereendamiin kun wixinee heera mootummaa namoonni tokko dinqisiisaa fi tarkaanfataa jedhanii waaman akka ragga'u namoonni eegaa jiru jedha Idris. Haa ta'u malee namoonni riifereendamii kana morman filannoo kana irratti hirmaachuuf bulchiinsa waraanaa amma jiru seera qabeessa taasisa jechaa jiru. Chaartariin ce'umsaa akka jedhutti dhugaa dubbachuuf miseensi mootummaa waraanaa amma jiru kamiyyuu hin hirmaatu. Garuu namoonni baay'een riifereendamii kanaan bu'aan isaa heera mootummaa miseensi mootummaa kanaa hundi filannoo itti aanu irratti akka hirmaatan eeyyamuu ta'a jedhanii sodaatu jechuun bu'aan filannoo osoo hin ibsamin dura dubbachaa turuu dabalaniiru jechuun Aljeziiraan gabaase. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti finxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo rasaasaan madeessuu fi saamuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasichaaf Jaalaqaafan Fayyeeraa. Finxaaleeyyiin Amaaraa jibba ilmaan Oromoof qaban ifatti mul'isuun murna bilchiginnaan utubamuun hidhannoo guutuun socho'uun hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenyaa irraa buqqisuu, saamuu, bakka buutee dhabamsiisuu, ajjeesuu fi ukkaamsanii qarshii guddaa gaafachuu itti fufuun aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa ganda duwwaa tokkotti kan dhalate dargaggoo maqaan isaa Garree Tarrafaa jedhamu hidhattoonni gara jabeeyyii Amaaraa maqaa faannoo jedhuun waamaman fulbaana 17/2025 bakka addaa Dhaananii jedhamutti rasaasaan miila isaarraa rukutanii madeessuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoon kun gocha gara jabinaa finxaaleeyyii kanaan irratti raawwatameen miidhaan qaamaa ulfaataan irra ga'us lubbuun oolee amma mana yaalaa magaalaa Gamsaatti yaalamaa jiraachuun ifoomeera. Aanicha keessatti finxaaleeyyiin kunniin gargaarsa murna bilchiginnaan utubamuun fulbaana 17/2025 gandoota akka Laamuu, Gurraa, Dinkii, Jarmammee, Dabbii, Oofii, Shakkitaa fi Godaa jedhaman keessa socho'uun uummata Oromoo irraa qarshii 3,300 fi midhaan nyaataa kuntaala tokko dirqamaan saamaa turuun baramee jira. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaatti manni barumsaa ifa baas cooree galmee barattootaa hin eegalin jiraachuu maatii barattootaa yaaddessaa jiraachuun himame. Dabalatasaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Sababa sobaa fi amansiisaa hin taaneen rakkoo nageenyaa maqaa jedhu wabeeffachuun kutaalee Oromiyaa cufa keessaa manneen barnootaa hedduu cufuun dhaloota barnoota dhabsiisaa kan jiru murni bilchiginnaa godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaa ganda ifa baas cooreetti kan argamu manni barumsaa ifa baas cooree bara darbe keessa ji'oota muraasa qofa hojii baruu fi barsiisuu eegaluun sana booda ji'oota 7 oliif tajaajila barnootaa barattootaaf kennaa kan hin jirre ta'uu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.
maatiin barattootaa dubbisne akka himanitti bara darbee ijoollee keenyaaf dabtara binnee lafa ba'e baranas galmeen jalqabame hin jiru bakka biraatii garuu ijoolleen ni baratti kan keenya waan isaa wallaalle ilmaan keenya barsiifachuu hin dandeenye hawaasni rakkoo tokkollee hin qabu rakkoo murni kun nurratti fidaa jiruudha jechuun dubbatu manni barumsichaa bara 2014 kan hundeeffame yoo ta'u ganna 10 qofa tajaajiluun barattoota hedduu oomishee erga bara 2023 as immoo sababa waliin isaa hin beekamneen cufamuun barattoonni waggaa lammaffaaf barnoota malee taa'aa kan jiran ta'uu fi manneen barnootaa biroon barnoota eegaluuf qophii kan xumuran yoo ta'u asitti garuu galmeen illee kan hin jalqabamnee fi barsiisonnis ganda sana keessa kan hin jirre ta'uun hanga gabaasni kun qindaa'etti sochiin baruu fi barsiisuutiif taasifamu qophiin kamiyyuu kan hin jirre ta'uun baramee jira. Ergamtoonni murna bilchiginnaa tajaajila hawaasni argachuu qabuu fi ofitti hir'isee kaffaltii dhuunfaa isaatiin akka isaaf ta'utti mijeeffatee fi osoo manni barumsaa siyaasa hunda keessaa bilisa ta'ee jiru waan sababa hin taane kan waraana bilisummaa Oromootu gandicha dhuunfate jedhu da'eeffachuun hojii baruu fi barsiisuu kan ugguran ta'uu gabaasni har'aata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni ifoomsa. Godina Shaggar aanaa Baakkoo Tiibbeetti waraanni PP maatii qabsaa'otaa irratti dhaafii saamicha ammeessuu maddeen himani. Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Murni bilchiginnaa qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti fuulleeffachuun yakkoota garaa garaa irratti raawwachuu hammeessanii gaaga'ama lubbuu fi qabeenyaa geessisuu itti fufuun godina lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee ganda Odaa Gudayyaatti fulbaana 2025 maqaa ilma keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun nama maqaan isaa obbo Caalaa Oljiraa jedhamuu fi haadha warraa isaa maqaan ishee aadde Buzunash Turii jedhamtu daa'ima ji'a 5 waliin hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti maatiin hidhaman kunniin yakka dalagan qabaataniif osoo hin taane sababa ilmi isaanii miseensa waboo ta'eef qofa bulchiinsa magaalaa Goobanaatti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu fi qabeenya isaanis loon 5 jalaa oofatanii deemuu dubbatu. Aanaa Baakkoo Tibbee gandoota garaa garaa keessatti waraanni PP maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo irratti dararaa bifa addaa ta'een hammeessanii jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Shanan Kooloo keessatti loltoonni bilchiginnaa haadha ilmaan 6 ajjeesan jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Ergamtoonni bilchiginnaa kutaalee Oromiyaa hunda keessatti duguuggaa sanyii hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiran jabeessuun fulbaana 19/2025 haadha ilmaan 6 kan taate aadde Aliimaa Matoo Odaa kan jedhamtu loltoonni bilchiginnaa osoo isheen magaalaa Machaaraa deemte aanaa Shanan Kooluutti galuuf deemtu aanaa Daaroo Laboo keessatti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii daandii irratti gatuu jiraattonni aanichaa ibsaniiru. Harmeen kun dhalattuu godina Lixaa Harargee aanaa Ancaar Araddaa Odaa Gurraachaa yoo taatu yeroo ammaa aanaa Shanan Kooluu ganda cabbii qaamee keessa kan jiraattu ta'uu fi loltoonni kunneen gaaffii tokko osoo hin gaafatin ganda ishee qofa gaafatanii ajjeesanii jiraachuun jiraattonni ifoomsaniiru. Harmeen kun nama ijoollee ishee guddifachuu fi halkanii fi guyyaa dhamaatu yoo taatu ijoolleen isheen qabdu 6 kun daa'imman xixiqqoo of hin dandeenye ta'uu fi osoo isheen maaloo ijoollee xixiqqoon qabaa nan ajjeesina adaraa garaa dhalaa jettee kadhattu kara jabeeyyiin loltoota bilchiginnaa gara laafina tokko malee akka Istooniyaan weerara qilleensa Raashaan irratti taasiste irratti manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal arguuf jette. Guutuu gabaasichaaf Jaala Caaluu Roobaa. Ministeerri dhimma alaa Istooniyaa dilbata kaleessaa akka jedhetti manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii xiyyaaronni Raashiyaa 3 naannoo qilleensa ishee keessa seenuu isaanii hordofee torban kana walga'ee tattamaa akka gaggeessu ibseera. Xiyyaaronni loltoota Raashiyaa Maayijii 3 jimaata darbee naannoo qilleensa Istooniyaa galoo galaana Fiinlaandi cabsuun komii kaka'umsa haaraa balaafamaa gamtaa Awurooppaa fi neetoo irraa ka'e garuu Mooskoo irraa haaluu kaase. Xiyyaaronni waraanaa xaayilanii F-35 kanneen ergama deeggarsa ittisa qilleensaa neetoon biyyoota Baaltik keessatti maxxansan xiyyaarota Siwiidinii fi Fiinlaandi waliin jeettiiwwan Raashiyaa cufanii akeekkachiisuuf wal waraananiiru. Fulbaana 22 manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii walga'ee tattamaa kan waamu yoo ta'u Raashiyaan jimaata darbe naannoo qilleensa Istooniyaa sarbamteef deebii kennuuf jedhe ibsi ministeera Istooniyaa. Istooniyaan miseensummaa UN keessatti waggoota 34 booda yeroo jalqabaaf gamtaa Awurooppaa fi biyyi miseensa neetoo kan Yuukireen cimsitee deeggartu walga'ii mana maree nageenyaa tattamaa akka gaggeeffamu
hambifamuu ifatti gaafachuu isaaniiti. Ministeerri dhimma alaa Istooniyaa Maargus Taakinaa akka jedhanitti sarbamni kun qaama haala bal'aa Raashiyaan naannoo fi addunyaatti hammachuudha jedhan jalqaba baatii kana sarbama naannoo qilleensa Poolaandii fi Roomaaniyaa hordofeeti. Amalli kun deebii idil addunyaa barbaada jedhan Taakinaati jechuun AFP'n gabaase.